Maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Galatii kaaboo akkas. Ameen. Yesuus Kiristoos eebbifamu. Ameen. Kitaaba keessaa kitaaba Maatayoo boqonnaa 11 qajeeltuu tokko irraa jalqabee dubbii Waaqaa kan jirtu dubbisaa maqaa Gooftaa Yesuus ittiin dubbisa akkas jedha. Eegii Yesuus barsiisa jaris ofii 12 hobbaas inni achi ka'ee dirra labsunii keessatti nam barsiisaaf dubbii odeessuu dhaqe. Yohaanaan atoo manidhaansa keessa jiru waan hojii Kiristoo dhaga'ee jennaan jaruu fi Yesuutti ergee waan jedheen nami in dhuf jedhan simoo kadhibi ennaa Yesuus waan warraan jedhe beena waan dhageettaniif waan argitan Yohaanatti hima. Ballaan lafa arga naafi in deema nami qomaaxaa qabu in qulqullaa duudaan in dhagaa reenfallee kaasanii oduu dansaa hiyyeeyyiitti odeessan ayyaan nam diqqoollee na hin dhaareffannee. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Deema oduu dansaa kan hiyyeeyyiitti odeessan. Hiyyeeyyiin eenyoodhaanu hiyyeeyyiin warra horii hin qabneeni hiyyeeyyiin warra Yesuus hin qabu. Haleluuyaa. Deema odeessaa jedha. Nu amma akkan jedhu Yesuus Kiristoos waan inni jedhe waan erga Yohaanaan dubbatee deema namni dhufedhaan ka'ee gansuun simoo jedha gaafadhannaani akkan jedha itti himaa jedha. Waan argitan waan argin cophin dubbannaa jedha dubbadhaa. Nu har'a waan argin dubbanna. Ameen. Kadhage inni deemu. Ameen. Yesuus gooftaa. Ameen. Nam sodaatu jiru akkan jedhu waan argitu dubbadha deemu. Waan argitu dubbadha. Kamantaat. Ka argitu dubbadha kadhageettelle maantae. Dubbadha. Haleluuyaa. Ameen. Wayin nutu dubbisaan ofit. Ameen. Gooftaa Yesuus maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Kanaaf warri guutuu addunyaa gubbaa jirtan Waaqayyo barkeessa naa eebbisuuti. Waaqni nu gargaaree almost kiiloomeetirii dhibbaaf wayin ta'a. Waaqni nu gargaaree laaf dhufnee as hin baane. Iddoon nu dhufnu kunini iddoon kun reer hoteelee ganda arballaa jedhamu aanaa dubluk jal jirti. Isheen daandii ispaaltii irraati diqqoo hin fagaata. Ammoo jedhu waldaan naannoo kan jiru kan fakkaata. Waldaan kunini baay'ee warri asii Yesuus Kiristoos dhugeeffatee lubbuun Kiristoos Yesuus dhugeeffat jiran haa ta'u garuu humni dhabuun qabeenyi dhabuuni mana Waaqayyo akkas jaaranii keessa waaqeffachuu jiran. Anaaf si'ardhaa mani jireenyaa nu keessa jiran maal fakkaata? Mani Waaqayyo gumii Waaqayyotti waaqeffatu maal fakkaata? Kanaaf nu asitti wangeelallee lallabuuf hojii Waaqaa as kee jiru kanallee hojjechuuf mana Waaqaa kanallee wal bira dhaabannee akka hojjennuuf Waaq maqaan isaa ulfaatu. Waaqni waan cufu hin danda'a. Galatii kaaboo Waaqaati. Kanaaf wanni guddoon nu ergaan isaanii dhaamachuuf as dhufne
waaqi waan hin dandeenye qabu hojiin ta waaqa waan ta'eef nu amma sagantaa keenya jalqabna jirra akka borii sagantaa kanatti bufna isanillee fuula jirtanuu sagantaa kan waliin hordofaa waaqayyo barkeessan haa eebbisuuti. Haala kamiitiin man kan bir dhaabannaa waan jedhu haala mijeeffannaa waaqi sana haa eebbisu inboxiin yookaan meesaajiin ergaa walaa dubbisnuuti haal dureessa guunnee waliin jenna ammoo jaarrot man kadhaa keessatti jaarroti man kadhaas jiranii tajaajiltootiin jiranii warri ammoo erga dabarfachuu beekanii dabarfatanii kanaaf warri irraa ergaa fuune sagantaan kee waan bal'achaa deemu jiruufi warri irraa erga jiru dhageenya jaarroti man kadhaa maqa keessanii himattanii. Nalleeni waaqotaa dhichaadhanii jaarsiman kadhaa waldaa warra wangeel maqaan Yesuus dubulukiiti ammoo as tajaajilaa ture. Ak jaarrot man kadhaan ta'in tajaajiluma sirriitti tajaajilaa jiru ammallee tajaajiluma jira bifa tajaajilaatiin waan hinduudhaan waldaa kan bir dhaabachaa turre waldaan kun ammoo waldaa warra wangeela maqaan Yesuus dubuluku jal jira biraanchiisa kaas jal jiruudha ammoo jaarree turre aga kana hayyate deemne ammoo man kan dheengad wangeela baane turre guyyaan wangeela baan suni tasun durte teenetti gaaf wangeela baanetti hin jenne naannawa kan baane gaafas lubbuun gar soddomii jaamu akkam Gooftaa Yesuus Kiristoos dhugeeffattee jirti. Guyyaa suniif ammoo asun durteenne dubbii waaqa wal barsiisaa waan hedduu walii qoodaa turre. Eegi suni ammoo waldaa kan gaaf nu footoo attachi goonetti maxxansine. Eegi suni waldaan sun eessaa waan jedhaatiin gaafachaa turanii. Akkamiin waldaa kan argannaa waan jedhanullee Facebook kan gubbaan maxxansaa turre. Ammoo waldaa sun ammoo obboleessi kan daawwallee nu bira dhufee jira jaarrota man kadhaatti ammoo yaasimanne. Ammallee deebee dubbii waaqa las keessatti lallabnaa inni ammaaf qophii guddoo qabna ata'uuti malee waan hedduudhaan yaa nu dhufee gumi ijoollee teennallee hedduullee ijoollee Abenezeredha ijoollee warraallee waliin dhufne jirra nulleen akkasuma garee wangeelaa teen garee wangeelaa ka waldaa keen warra wangeela maqaan Yesuus waliin nama hedduu waliin dhufne jirra dubbisuullee dandeettanii ammoo isan warri miidiyaalaa jirtan kaa odeeffachaa jirtan waldaan keen kana ammoo agri kan deen waldaa kanaaf ati deemne ammoo nami bir dhaabachuu dandeennaa waldaa sun iyyaafachuu jirtan waldaan keen kana nulle bir dhaabadha nulleen akka waldaa jaarrota man kadhaatti akka isan nu bir dhaabattanillee feena mani waaqaalleen akka inni ijaaramullee feena tanaaf karaa kamiinuu akka isan jaartaniif nulleen waan nurra eegama goone isanilleen akka waan isanirra eegama nu gootan kabajaan isan gaafannaa galatoomaa eebbifama isaniin jedhu. Waaw harki dhoofne galataa deebisu. Asirratti wanni isa yaadachiisu barbaadu maalidha? Manii kadhaa kanaadha. Lubbuun namootni Gooftaa Yesuus Kiristoos dhugeeffateen almost garnam 36 Kiristoos as dhugeeffate jira. Man kana naannoo soo argitan nami 10 danda'e keessin taa'u. Nam 10f in ulfaata. Haalli mijaatu teessoo sin qabu nami 10. Garuu warrooti amma si dhugeeffatan kun hamilee waan qabaniif nami as jiru lubbuun as jirtu warri Kiristoos Yesuus dhugeeffate waaqeffachuu jiru nam dhibbaa oliiti. Garuu waldaan kana maaliif ennaan likkidhaa gar keennaa lafti teenta booranaa horii sin qabna turre waan hedduun qabna turre of dandeenneen jaarra turre akkuma san beektan hongeen dhufee horii harkaatii still now agammaa akka jajjaba jiran horii silattiin jaaratan hin jiru. Hongee waan fuudheef amma immoo lubbuun asitti Kiristoos Yesuus fudhattee jirtu ka as jiran nami dhibbaa olii man kan keessa nami seenuu danda'u nam 10 hin caalu jechuudha. Nu amma ka dhufne asin waaqeffannaa malee nu ka dhufne asun bullaa malee carra dhibeen jiru jechuudha. Kanaaf kootama waaqa waliin jaarran waaqinaaf sii qaba waaqayyoon hojiin hojjeta kootama waaqayyo waliin jaarran Gooftaa Yesuus Kiristoos barke sanaa ebbisuuti. Kanaaf ergaan guddaan nu qabnu kana yoo waaqee sagantaa kee dhardhaa qabe ak boriitti fo'a sagantaa kee nu hordofaa waliin jira bal'inaa walii waan laalluuf ergaa guddaa ganaan mallee waan dabarfannuuf jaarolee man kadhallaa dabarsite haal mijeessine haal sila nurra barbaade akkaawuntii man kadhaa kana bannee akkasiin nami wal bira jannee akkuma waaqa jaaru waaqayyoon waa tolchuuti. Gooftaa Yesuus Kiristoos maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf guddoo warri san jaalladhu especially warri miidiyaa gubbaa jirtan warri na follower na godhuu jirtan miidiyaa ka hordofuu jirtan waaqi sana eebbisu kun dhufnee jirra argine jirra iddoo waaqayyootti waaqeffamuu mala cuuf laaluu jirra
Kanaaf I hope namana waaqayyo waan gaarii nu jira. Amen. Waaqayyo sana eebbisuuti. Kanaaf eebbifamaa jenna waaqayyo sana eebbisuuti. Yesuus kasanii cuftuu erga dabarfadhaa eebbifamaa jedhaame gumii waaqayyo kasallaalu jirtu maan jettaniini. So waaqa sana eebbisuuti meebii namni yaada adda addaa dubbatu hin jira. Yoo jiraatee yoo hin jirre gulaan yaada addaa boriillee waan kana dubbannuufi. Kanaaf ammaaf ni gahaa waaqa sana eebbisu hojii keenyatti fufnaa yeroo biraa wal argina galgal kanan jira agbor wal argina eebbifama shalom. Waaqa galataa